beekne maaliif akka amannu beekne amantaa isa kam keessa akka jirru hubanneeti adeemuun keenya baay'ee gaarummaa qaba. Kanaafiyyuu Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u, Waaqayyo tokkummaa keenya nuuf haa jabeessu, Waaqayyo jaalala keenya amantaa keenya hunduma keenya iyyuu Waaqayyo jaalala keenya nuuf mirkaneesse amantaa keenyatti nu haa jabeessu, Waaqayyo hunduma keenya nu haa eebbisu. Isinis haala kanaan iddoo kanatti nu waamtanii nu kabajanii sagantaa kana nurraa hirmaachuu keessanii fi maatii Waaqayyo hundumti keessan ulfaadhaa, Waaqayyo isin haa eebbisuudha. Nus immoo haala kanaan yeroo hojii keenyaarraa cabsinee yeroo boqonnaa keenyaa gumne akkasittiin haala kana obboloonni keenya sagantaa kana qindeessanii iddoo kanatti waan argamnee fi Waaqayyo hunduma keenya nu haa eebbisu, Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u, Waaqayyo gatii lubbuu nuuf haa taasisu. Nuti cubbamoota yakkamoota gadadamoota ilmaan cubbuuti. Akka cubbuu keenyaatii fi fuula gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dura dhaabbachuun nuuf hin malu. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo an cubbamaan jibbu cubbuu isaa irratti jibba akkuma jedhe Waaqayyo cubbuu keenya hundumaa nuu dhiise nu wajjiniin ta'uun fedha isaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Wabiin cubbamoota haadhi keenya dubaroo Maariyaamiin guyyaa boodallee cubbuu keenya nuuf dhaabbattee nu bukkee dhaabbattee mirga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mirga ilma isheetii akka dhaallu akka dhaabbannee walumaan maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos galateeffannu. Waaqayyo hunduma keenya nu haa taasisu, Waaqayyo ergamoota isaa nuuf haa ergu, ergamoota isaa killaa qulqulluu hafuura isaa billaa godhee hunduma keenya Waaqayyo nu haa eegu. Jabaadhaa'ii Waaqayyo hamma dhumaatti nama dhaabbatee maqaa isaa faarfatee maqaa isaa galateeffatu hunduma keenya nu haa taasisu. Eebbifamaadha. Hundumti keessan immoo adaraa obboloota koo amantoota jajjabaadhaa'ii bakka jirtanitti jabaattanii yoo dhaabbattan Waaqayyo hunduma keenyaa wajjin hunduma keessanii wajjin ta'a. Kana Sina dhageessisuu barri tajaajila keessan isiniif haa dheeratu. Eebbifamaadha. Akkasumallee obboloota keenyaa dadhabnee nuuf hin osoo hin jedhini haala mijataa fi mijanne keessa teessanii sagantaa kanarraa adeemsisaa jirta. Waaqayyoon akkuma dhufaatti sagalee jireenyaa sina dhageessisu. Nullee qophii keenya hin xumurre ture garuu sa'aatii kadhannaa keessa isin jalaa baay'ee fudhachaa jira jechuudha. Kadhannaa yoo kan geggeessitan ta'e jennee addaan kunne jechuudha irraa mummurree. Qophii diraamallee hin qabna turre garuu sa'aatii isin qosachuudhaaf jennee dhiisna jechuudha. Waaqayyoon sinaa eebbisuu isin hin jenna eebbifamaa. Bara keessanii isiniif haa eebbisu, nuti jecha isiniif hin qabnu. Arraba cubbamtu kanaan illee isin eebbisuun kan nuuf hin malledha. Abbaan keenya akkuma nuti isinitti gammanne abbaan keenya Amaanu'eel haati keenya qulleetti dubaroo Maariyaam isinitti haa gammaddu dhuguma